Booniyyeef na waraabaa viidiyoota biraan naagaa Booniyyeef mamma bayaan kun yoo inni akka taajuu shurrubbees jaartii qalessi qaluu baate Hamzaan kun akka Hamzaa sheejjaa birdeengadda jarri kuwaati qotta dafa caajeessanii taan tarabbii beeka jaan san malee tagara qiyyaa yoo gurbaan kun akka taajuu shurrubbee jaartii qalessi qaluu baate maal jette naanji yoo gurbaan kun akka taajuu shurrubbee jaartii qalessi qaluu baate Mr. Hamzaan kun maal jeenaan jaa Oromoo mamma bayaan intala shawaa teessan fudhaa galfadhaa nurraa kabajaan nuti caaxaan tantee gurbaan kun kijibaadha gurbaan kun baalageedha gurbaan kun takkaa miidiyaa kanarratti waan maqaa nama balleessu waan hawaasni itti qaanfatu waan ifi itti qaanfatu waan nuti warri biyyaatti qaanfannu malee takkaa dalageen beeku gurbaan kun kooppilinki godhi bulguu teessan hin eegini isinii warra akka isaatiin saawollee nuyi kooppilinki godhi taaptaap godhi harkaan gurbaan kun mee isin ummannummaan gurbaan kun waa sirrii dalagu jiraatanii jirtanii aboo rabbii isin uumu sodaadha. Ilma Oromooti malee hin bitee karaarra taa'u bitee hin biteen karaa kadhattuun karaa jechuu sa'aatii ammaa kana birishan birri kudhan namarraa fudhatu ilma Oromooti tolee uummatatti bineetti bulguunan ani waa'ee kanarraa illee dubbachuu barbaanne ustaasni kun baay'ee garaana nyaateen maaliif jennaan ilmi dhiiraa yoo akkattiin siqsiq jedhee bahu nama gaddisiisa ilmi dhiiraa sinitti boorra dachii sinitti boowwayii shamarran keenya ilmi dhiiraa fittiin boochisan dhugaa sinin jedha ilmaan dhiiraa karaa rabbii nama dabarsu ilmaan dhiiraa sinin milkeessu milkooftan warri dhiiraa fitti boochistan kun itti aansee immoo akkamittiin birishan gargaartan Oromoo akkamatti birishan gargaarette akkamatti risitii maxxansita ati kan birishan nama gargaartu sun ati kan birii kudhan nama gargaartu sun hudduu keetiin xaragadhu maal dhaloonni kun dhaloota akkam ta'aa jira dhubboo dhaloonni kun dhaloota bineessa ta'aa jira maali amma nama kana yoo gargaartan maal rakkoo qaba dhiiga keessan ilma Oromooti yoo guddate yoo gargaartanii jireenya isaa jijjiirtanii imimmaan isaa kanarraa haqxan maali Oromoo maa akkatti lafee namaa cabsitu garuu isin gargaaruun isa feetaa iyyuu gargaarina birrii isin kenninaafi yaaduma shaggaa tokko yaada nama kana jabees tokko kennitanii maal rakkoo qaba abshiireen waa guddaa bara haga birishan kennituuf hin bitee miti bara hin bitee karaarra taa'u sitti fakkaate hin bitee miti dhugaa hin bitee fu birishan kennan ayi saba keenya ayi Oromoo isinirra dhalachuun nama gaddisiisa dhugaa waaqa jiraata amma kan namni kun waaqayyo godhee fi haala jireenya isaa mijeessee fi odoo jijjiiramee immoo borumoo maallaqa keenya akkana ta'e maallaqa keenya nyaate biyyee nyaadhaa abbo biyyee isiniif alaatu waa'ee dhiira waan biyyuma isiniif alaatu isin fuullee nama dhaabachiisurra nama ajjeesu waayyoo maal abbo rabboo uummata kana fuullee nama dhaabini akkam rabboo Oromoo tana fuullee nama dhaabin dhaloonni kun dhaloota binees dhaloota cakkaanii dhaloota haramanii ta'ee jira Oromummaan kana miti abboo maal yoo kennitanii marrakkoo qaba maal yoo kennuun isa feetuma itti dhiistan marrakkoo akkamitti birishan namaa kennitan birii takka faa galchaa jiran bara sanuu akkaawuntii sanuu risitii maxxansan bara aboo jireenyi keessan haa badu badaasi warra akka nama gootan kun dhugaa hiree nama kan argate sinaa argatu dhugaa binee yoo ta'an inni fayyaa qabu hojjetatee jijjiiramuu danda'a jaalalatu gowwaa isa godhe malee gowwaa miti dhiirri jaalalaa boochumu dhiira laphee qulqulluu qabdu haramanii akka keessan cakkaanii akka keessanii miti nama waan ta'eef nama na waan ta'eef micoo kanaaf booye sinii galeera miti aboo waan baay'ee nama dubbisu sin nama